Beeksisa hawaasni baqattoota Oromoo biyya Yaman magaalaa Adan Oromoon guutuu addunyaa irra jirtan baga guyyaa woboo guyyaa yaadannoo guyyaa seena qabeessaa majjii tokko bara 2023 geessan isiniin jedha. Waamicha hawaasa Oromoo biyya Yaman magaalaa Adanii fi naannawa isheetti argamtan hundaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo maatii jaalattoota waraana bilisummaa Oromoo miseensota deeggartoota dinqisiifattoota woboo yaadannoo ji'a seena qabeessaa majjii tokko sababeeffachuun hawaasa Oromoo biyya Yaman magaalaa Adanii fi naannawa isheetti argamtan hundaaf gaafa guyyaa 13 bara 2023 waamichi isiniif dhiyaateera. Iddoo waamichaa basaaxiin bilookii 5ffaa akka ta'e kabajaa fi jaalalaan isin hubachiifna. Marree xiqqaa guddaan keenya akka irratti argamnu akka irratti argamtan isiniin jenna. Lallaba haqaa gurmuutumsa waraana bilisummaa Oromoo biyya Yaman magaalaa Adan gatii woboon saba Oromootiif kaffalaa jiru cinaa dhaabbachuun murannoo fi kutannoon dinagdee fi beekumsaan yaadaa fi ijaaraman sirna nama nyaataa abashootaa Oromiyaa keessaa buqqisuuf daandii waraana bilisummaa Oromoo duuka hiriiruun kan lolaaruu kootii kan tolaaruuf kootii beektanii irratti akka argamtan affeeramtaniirtu. Cunqurfama alagaa nafxanyootaa jalaa kan bilisa nu baasu afaan qawwee malee akka hin jirre amannu sabni gootan qabne yeroo kamuu harree namaati goonni sabaaf hin duune yeroo kamuu haftee biddeenaati gola keessa teenyee biddeenaaf booyuu irra goota sabaaf jedhee mormanaaf murameen boonutu naaf caalaa kaayyoo afaan qawwee ajabeeffannu isin hubachiisnaas jedhan. Roorroon bara darbaa dhufaa saba Oromoo irratti geggeeffamu sirni duguuggaa sanyii jibbiinsa ilmaan Oromootiif qabu akka looniin nu qalee akka citaan nu gubee akka harreen nu tumee akka maraattuun nu hidhee akka hin jirren nu miidhee kana ofirraa qolachuuf qawweetti amannee hawaasa keenya irraa waraabessa guyyaa deebisuuf waraana bilisummaa Oromoo kunuunsuun qabsoo uummata Oromoo fuulduratti akka tankaarfatu gochuun dirqama dhaloota qubee keenya jechuun hawaasni baqattoota Oromoo biyya Yaman magaalaa Adanii fi naannawa isheetti argamaniif ifoomsaniiru. Mirgi abbaa biyyummaa kan argamuun yoo abbaan jabaatee falmate qofaadha. Waraanni abashootaa nafxanyootaa mirgi hidhachuu fi ajjeesuu kennameef kan uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessaan dhorkame warri garaa bulee wobootti dhakaa darbuu fi ergamtuun ergame yoo mubbarra laata jechuun dhaloonni qubeedhaa qawweetti achi gore hin jiru hin jiraatu kana booda gooftaan kan muree murteessu si Oromoo woboo qofa jechuun jaalattoonni deeggartoonni dinqisiifattoonni keeyyeeffatanii akka jiranis addeessaniiru. Biyyi qawwee fi dhiiga namaatiin ijaaramte qawwee fi dhiiga namaatiin diigamti kana achitti uummanni Oromoo in abjootiin abjuun taane dhiisii isa siif jedhee lubbuu qaalii takkattii qabu siif gumaache rasaasa tokko bituu dadhabuun keenya salphina guddaa keessatti kan nu hambisuudha. Waraanni ati qabdu Oromoo ijoollee mataa guduruu kan morma nuuf muree kan waldhaansoo nafxii hudha qabee ture isa jilbiiffatee gadi ciisee lole kan kadhatu caalaa kadhatu nuuf tolee kiyyoo diinaa dha'ee facaasee mogolee fayyisuudha qabna Oromoo woboo nuuf okkole jechuun hawaasni baqattoota Oromoo biyya Yaman magaalaa Adanii fi naannawa isheetti argamtan hundaaf guyyaa jimaataa guyyaa woboo ammajjii tokko gaafa guyyaa jimaataa 13 bara 2023 waamicha bal'aa isiniif taasifame irratti akka argamtan abdii qabna isiniin jedha.